kiristaanummaa dhibbara dhibbatti amantii fudhatama qabdu sibiratti. Ani kan koo qofan takattala ustaasa keenya kan keessaniitti. Kanaafuu amantii islaamaa irraa hin beektu jechuudha dhugaa taate dhara ta'uu hin beektuumi. Ani akkan beekutti amantii kan koo hin beeka malee kan kiristaanaa ani musliimaa soba taate dhugaa taate shuuda kadhana. Ani maalitti nagaffeena? Okay, maaliin madaalteeti amantiin kun amantiin kiyya si bira dhugaa moo dhugaa miti? Ankan keenya bira dhugaa miti amantii dhugaa jenna ragaa quraanaa hin qaba. Ustaasa Bomoo Haas. Abeet. Isini nama guddaadha. Anillee jaartii guddoodha. Laakiin garuu immoo ani amantii kan koo beeka malee laakdaati yaa. But ani amantii kan koo irraa hin dubbadha malee amantii namaarraa hin dubbadhu. Waan jedhe kun si galaan jiru. Waan jedhaa jiru kun siif galaan jirtu na fakkaata akkamaatu akkamittiin si ibsa. Waan lama barsi gaafachaatu man jira bara jechuun naaf hin deebisne bara. Ani akka islaamaatitti qur'aana kiyyaatu islaamummaa malee amantiin hundinuu amantii dharaati naan jedhe. Kanaaf islaama kiristaana taatus waaqeffataa taatus ortodoksii taatus pheenxee taatus hindizim taatus hundi amantii fudhatama hin qabne waaqayyo birattis na birattis islaamummaa birattis jedhee namana ragaa quraanaatiin. Atis akkuma kiyyaa kana islaamummaan amantii akkas jedhe kaawwalee galuu qabna eeyyee jedhe. Okay, kiristaanummaa qofa amantii dhugaatii misi biratti? Anaaf yaa. Okay, maaliin amantii biraa dhara godhuu dandeesse? Maaliin kijiba jechuu dandeesse? Raga qabdaa? Ani kijiban jenne msituu ofirratti yaamaa jira. Kanaafuu amantiin akka wangeelaatitti islaamummaanis dhugaa kiristaanis amantii dhugaati? No, akka wangeelatti siin hin jenne. Kan namaarraan beeku. Akka wangeelaan si gaafachuu jira kaa? Sumayya afaan shamaraa kana si beeka. Waa'ee shamarummaa beeka jira. Akkam godheetiin gaafadha. Ustaz hakiimni isaanii isinidha malee nuyi miti kana yoo argan daran itti abaasa sukkaara. Akkas taati. Okay, wargara obseen dabarayyee. Obseen nagaan si Ustaz Taahir assalaamu alaikum. Ustaz Naskeseru. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Fooniin galtee mafuura yaa habiibi. Laa hundaanuu galee garuu tokko akkas gimmaashan barbaannu bara kana muluu barbaannu malee guutuu. Hundumaanuu dhufe. Diinaanis guutuudha nutis guutuu. Akkana. Imaanas guutuu rabbi nu waakannu. Baga dhuftan. Amiin isinillee baga jiraattanii baga walitti deddeebinee baga wal argine. Amiin yaa rabbi kii. Lallaba keessanis addaan cito. Ummanni garii yeroo baay'ee afaan Oromoon beekan natti fakkaata. Afaan Oromoo ganaa ABCD mana barumsaa galchanii barsiisuu. Afaan Oromoo haarawaa naboo egaan biyyaa behe haarawaa dhufee dhiiroo abaacaa biraa dhufee inni jechuu jira bara. Anaafuu gaaffii guddaa ta'ee jira. Maaliif jennaani? Yoo namni adii jedhu kun gurraacha yoo jedhu qubeen kun aadha yoo jedhaniin lakki inni didee baa namaan jedhu akkaataan ittiin haasanillee wallahi nama dhibaa. Jechuun. Mee waan ma katabeen isin argisiisaa qo'e eegumaan san jette qo'e. Akkasuma dhaabbatala akka itti baranne lakkoofsaa fi abaacaallee akka itti baranne waa isin argisiisa. Ustaada kana maal jettanii barattan qo'e kana qo'e bismillah. Kana maal jettanii barattan? Nuti jennee baranne garuu warri kaan baa jechuu danda'a. Ooyi har'a namni biraa dhufee baadhaa yoo siin jedhe maal jechuu? Ani waan jedhuun nama akkasii saniin. Xaatti jijjiiramee jira xaadha. Okay, kunoo ayyee kanaan isin gaafadhamee sillachuu. Meeqa kun? Tokko. Hayyee har'a isa tokko kana beeyna hayyee. Hayyee tokko akkasii miti? Tokko miti. Tokko jedhaa dhageeffadha. Waa isin garsiisaa qoya. Waa isin garsiisaa. Akkasuma naa dhaabbadha. Har'a isaan kaa'e indee yennoo bir. Dhaabbadha dhufu jirti qoya. Waan kana isin garsiisaa qoya. Garuu haliin hima sun tokko miti gubbaarraa jallaa qaba jalaayis jallaa qaba jidduu tanaa dheeraa qaba sadii tokko. Dhaabbadha maqaa isaa. Okay, waa isin garsiisaa. Birrii meeqa gartan ustaada? Doolara tokko mi? Lakkoofsi natti mul'atu. Doolara tokko oliin sinii garagalchaa yoo qoyo akkanatti. Doolara tokko argitanii miti? Tokkoon qaba. Doolara tokko bira ammas doolara tokkoon kaa'e. Doolara meeqan qaba? Doolara tokko. Doolara lama. Doolara lama. Atis feenteete. Okay. Yooniin ayyee. Haqiishaa qabdu wajji sadii.
Agartee. Abuurraa kayyos. Abuusaa wajjin sadii. Amma waan jiru Sumayya. Abuusaa wajjin sadii. Okay, ayyee doolaara takka moo doolaara lamaan qaban? Doolaara lama. Doolaara lama. Doolaara lama. Doolaara tokkoon qabu yoon isiniin jedhe dhuga moo soba? Soba. Goobas. Eenteen akka nuun jettu akkana yaa fakkeenyaaf kuni abbaadha jedha. Kuni ilma. Waaqarra waaqnis abbaan Yesuus abbaan achi jira. Yesuus mirga abbaatiin jira. Abbaa fi ilma qaama meeqa tokko wal bira jira moo qaama lama? Samiirra. Qaama lama. Wal keessa jiran moo wal bira jiran? Wal bira jiranii miti obse? Okay, Yohaannis takka akka jedhu sagalichi jalqaba waan hunda dura ture. Sagalichi Waaqayyoo kana bira ture. Sagalichi kun ofii isaa Waaqa ture jedhe. Waaqa meeqa wal bira jira? Waaqayyo tokkicha baataatanii jamaa. Waaqayyo. Tokkicha yaa. Tokkicha. Obse na dhaggeeffatu. Maaliif birrii mana baankii cheenji gochuun sagalee waaqayyo birriidhaan fakkeenya fudhattu. Neeva. Waan jedhe laal. Qoda qodaa taphachaa. Oromummaa na dhaggeeffatu ka. Yesuus Kiristoos muka wayne fakkeenyaan barsiisee lammisaalee jedhanii mana. Sagalee waaqayyo akka Yohaannis kudhan neeva. Laala qalama diimtuu. Waasin keessa ijoollee sillaasee. Ijo. Obse walitti ni jiraati dhaggeeffadha waan isaan jechaa jira walitti ni jiraati. Maaliif amantaa fi birriin na dhaggeeffadha fakkeenyaaf waliin qunnamu. Birri jedhe dhaggeeffadha waan isaan jedhan. Booda marsii deebinaaf. Akkas goobasi ta'a. Kuni fakkeenyatti na fudhadha. Kuni waaqa isin jechuutti kuni agartee Yesuus hin jechuutti jiran. Fakkeenyaaf samaawoyin kun Waaqayyoo abbaadha. Diimaan kun Yesuus na fudhadha. Yohaannis takka. Baneen dubbisa Yohaannis takka. Ijoollee kee akkasitti barsiisuu ni dandeessa malee duuka bu'oota Kiristoos akkasitti hin barsiisuu hin dandeessu obbo Mohaas. Mee dhaggeeffadhu kaa sila sirrii miti naan jetta achi booda gizeen fakkeenya kee kun sirrii minaan jetta. Fakkeenya fudhatiin kaa bakka Yesuus Kiristoos qalba qaalii ani Zaabeer nan bakka jedhanii kennine jenne mi? Yoona kan nitani peenteen siitaa galgala kana dhaabbadhu. Maal peenteenu taataati? Maaliin ta'a? Ayyeen ta'u. Asii kenna kaalkuleeshinii birrii ijoollee gooftaa ilmaan Yesuus na dhaggeeffadha ka. Baankii galfachuu ni dandeessa. Ilmaan Yesuus miti ustaad akkana jedhina ilmaan waaqayyo tokkicha. Maali akkasi ayyee qooyin dubbisaa qooyi fakkeenyaan godha isin diddanisuma warri lafaa jalaa hin dhaggeeffata. Laa dhaggeeffadha kuni Waaqayyo abbaadha jedha fakkeenyaaf. Kuni Yesuus hin jedhina warri jiru. Hin jedhina haa dhaggeeffadha akka jedhu dhaggeeffadha sammuudhaan yoo isinii dalage akka jedhu. Akka jedhu sagalichi Yesuus jettanii amantan sagalichi kuni sagaleedha kuni Waaqayyo abba sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture ayyee waan hundumaa dura ture sagalichi Waaqayyo bira ture sagalichi kun Waaqayyo bira ture. Yaa abbo Mo'aaz yoo quraana amante yoo sagalee rabbiin sodaatte birrii fakkeenya waaqa gootee hin dubbatin. Birrii haase. Isi gaafa du'aa azaabuma kan nu eeggeetu kamittu azaabamuudhumaa. Ijoollee sakkamtaana mana barumsaan deemne ijoollee akkuma isin goona. Maali garee sakkanuma jeequ turtan osoo biyyaan bahin. Dhiifa manaa godhi obboleessa dhiifa manaa godhi obboleessa koo hangafaa ta'uu dandeessaa jechuudha. Qo'i iskiriiftoo fi birrii ofii hojjattee fiddee dafqa kee irra tuftee fiddee fi amantaa kee wal bukkee qabuu hin dandeessu. Sii gala miti amantaan kee amantaa keedha amantaa keedha. Qo'isitti nima okkee na dhaggeeffachuu jechuudha. Amantaan kee amantaa keedha. Abbaan barbaade mukatti illee hamanuu mirga guutuu qaba namni isa dhoowwu hin jiru jechuudha. Ati amantaa kee hordofi nus amantaa keenya hordofaa. Kanaafuu amantaa fi birrii har'a dhuftee baddu. Jarana fakkeenyaan isin godhe. Kun Yesuus kun dimixishoodha kun hallaadha jettee. Kun hallaadha kun Yesuus Yesuus Kiristoos hoolaadha. Yeroo hoolicha Waaqayyoo jedhamu. Hoolichi Waaqayyoo yeroo jedhamu Yesuus hoolichi fakkeenya hoolichi eenyu? Allaan ooladha. Allaan ooladha. Amantaan
Waan siin jedhe bar. Keenyas keessa sin jiru macaafa keenya Oromtitti miiraan hin deemin reefu tasgabboo. Waan siin jedhe meeraa godhu qas. Na dhaggeeffadhu wangeelli kan kee. Ijoollee akkuma goona si buusuun dadhabnee bar sekeendii takka si buusuu mee anumaa jaatas gabbooytu. Seeraatu muka tolchitee raawwattee mormatti fannisattee deemta birri. Waan jedhe mukarri kaasha. Nama narrabsina. Ati immoo jechuudha billaa fi maankaa of keessa gootee shaashii maxxanfattee deemuu hin jennisi. Billaa fi ammoo dokee laalu. Mucaa intal kabajaan qabdu. Tokko na saara biitoraadha. Akkasi keessa jira jechuudha kan hudduu keetiin qorqoran. Mankaa fi mankaa nyaadhu deemita waan mankaan keessa jirutu asirra ol beefumaafuu mankaa yaadatti. Mankaa maaltu fide mankaa itti nyaatanii moof keessa kaayan fayyaan qabdu wantisa. Afurii soddoma nuun jechaa maal jechuudha ilaaluus Meena dhaggeeffadha hundi gaafan waa gartan maa suutan tasgabboone Yesuus sayxaana dura taayaa sawe nuti nama hojji. Waan asfaaltii gubbaa baanii lallaban na fakkaata. Ani beeku eeka waaqayyo ka gartee dubbiin isaan irraa fuudhamtu se warra lallabu kana Yesuus akka warra of argisanii lallabinaa jedhe warra iyyaa karaa irraa olusanii ka waaqayyo illee hin barbaanne suuta jedhana waa isin obsee meeni jirta taan kutte. Ati qofa afeetis akkasiititti waan miira keessa nama gashiitum sinitu dubbattan miira mee waan sin jedhu yaa jira afaan ati Oromoodha moo obboleetti yoonii manyaati moo obboleetti teenyaati si gaafadhame ana obboleetti yoonii manyaa miti an obboleetti eenyuti ati Oromtitti ta obboleetti eenyu sabni Sumayyaa maal sii taati obboleetti gooti baarnaa taate. Okay, ani maal siita obboleettiidha moo obboleessa? Obboleessa kun abbaa koo yoo taate dhugaa. Amen abbaa kee kabaji kan jedhu caafamee jira ayyeena kabaji dhaggeeffadhu waan siin jedhe Yohaannis takka irra kana jedhu sagalichi jalqaba waan hunda dura ture jedha sagalchi san eenyu? Waaqayyo kun. Waaqayyo kun sagalichi dura kan jiru. Okay, sagalichi waaqayyo bira ture jedha ammas. Wangeela waan jedhu sagalichi Yesuusii mi moo waaqayyo abba? Waaqayyo tokkicha. Waaqayyo tokkicha kam abbaa moo? Ustaasi no miira keessa nama gashitanii nama gaafatu. Miira keessa maali jaalala janajjanatti hin jiru maaltu miira keessa galche? Miira keessa jaalala kun jaalala caalakkoo waa'ee. Arrabsaa jira wangeelaan dubbade sagalichi yoo jedhe miira maaltu si galche hattuulee baasiin hin jedhe sin arrabsine sagalichi jalqaba waan hunda dura ture eenyu yoo jedhe miira kun. Sagalichi iyyuu kanume waaqayyo sineessaa fidanii na gaafachaa jirtu. Obse. Oromtitti hin dabaramne Oromtitti eeyyee. Obse maqaa si jedha Oromummaa. Tinan godhin please. Singoon Oromummaa. Sagalichi waan hundumaa ture. Wangeelaan banadhaa qoyee hin dubbaru qalaman baasu qalamni sin aarsaa miti qalaman baasu ofitti. Qoy waanuma kanarraa isinii dubbisa jedhan sa'a waan daqiiqaa takkaa sumee yaada hireessinee qoy. Naan dubbisa si dubbisa sanis anaa si dubbisa. Anaa si dubbisa ani gooftaa miti jenne Yesuus waaqa kan jedhu qofa si gaafadhe anuu gooftaadha haadha mana kiyya Sumeyyaanis gooftaadha Abrahaam gooftaa Isaaq gooftaa gooftaalee kan jedhaman lafaa fi waaqa irratti miliyoona lakkoofteen fettu qoy sanii Yohaannis akka takka dhagaa irratti Yesuus gooftaa naan dhaqaa qoy caafamee jira wayin gooftaa miti islaama kamtu Yesuus gooftaa miti jedhe eenyu jedhe maal jedhe eenyu dhanni Abiib kan jedhu dubbataa gooftaa namni jedhe hin jiru waaqaa miti jenne Yesuus gooftaadha ameen jedhaa gooftaadha Yesuus gooftaa Abrahaam gooftaa ani gooftaa namni sanbata irratti gooftaa hundi gooftaa Abiyyilleen gooftaa no Yesuus gooftaa mee qoy Yesuus Abrahaam gooftaa miti Salamoon Museen gooftaa miti qoyyoo kan taasaaru waa'ee Yesuus wangeela saawje wangeelle akka jedhu wangeelle lakkoofsa 13 sawaan kiyyaan dubbifadhaa koo ijoollee tan akka humaan taasa waan dubbisaa koo Yohaannis takka dubbisaa itti dhayna kee Ustaaza ani waan inni irraa jeen qaba akka isin itti niyyatti sanitti hin jenne amma fakkeenyaaf Abu Muaz
khaloita qaba yonin je Abu Muaz khaloita qaba yonin je khaloitan tuni teti moteti miti Tiya. Bareda situ bitate mire Eyyen. Abu Muaz khaloita tu bira jira yon jeo Khaloita bira jira khaloita birati. khaloitan teti miti jechu sibira jiti male teti te tauda buman Jesus Christos gofta da yon je akka isi yaadutti uumaman innumti goftummaa qaba yoo hajaamu taate goftaa miti yoo itti kannamte hajaamu taate akkuma ganda hunda goftaati moototaati Yesus warri monitara gaste udigari no finashi Amatu ajarani abshir Okay ayye wangela dubbisa okay noromuma wangela dubbisa kono qalamatti godhadhe jira ayye Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture sagalichi waan hundumaa dura ture kun eenyu Okay Yesus waan hundumaa dura ture mi Hayye sagalichi Waaqayyo bira ture Yesus Waaqayyo bira ture mi Waaqayyo kan bira ture Waaqa abbaa bira ture Bira jechuun afaan Oromoo barattee mi bira keessa gubbaa jala bitaa mirga bira yeroo Amma birri nama of bira keesserta yoo ta'e si bira jira jechuudha. Kiisii keessa yoo ta'e immoo kiisii keessa jira jechuudha. Goobas. Waa lama bira jechuun waan wal bira jiru malee waan takkaa miti mi? Goobas. Okay. Yesuus Waaqayyoo abbaa bira ture. Yesuus ofiifuu Waaqayyo ture jedhe. Waaqayyoo meeqa wal bira ture? Macaafni qulqulloota jedhutti sada Waaqayyo tokkotti amanna nuti. Ansan si gaafanne Yohaanis takka takka jira meeqa Oromummaa ta'e. Akka Oromootiin afaan Oromoo sitti haasa'u afaan Oromoo sirran beeku narran beektu walii galle akka jedhu Yesuus jalqaba waan hunduma dura ture Yesuus Waaqayyo bira ture Yesuus ofii isaa Waaqayyo ture jedhe Waaqayyo meeqa wal bira ture Lam maal jette Lam kana Waaqayyo akkana kun sigalee akkasuma jedhami akkas jedha kanaaf Waaqni lama moo tokko achi gadi butii ma dubbisiqa maal gabuuta boqonnaan takkitin tun sirriidha dubbatte Waaqayyoon lama nuun jedha ka Waaqayyo abbaati Waaqa ilmaati sadan Waaqayyo tokko jala macaafni akkas sadeen hin jedhu ka sadeen hin jedhu yaa Oromummaatiyya hayyee Waaqayyo habo Waaqayyo abbaa habbummaa qaba Waaqayyo ilmaa ilmummaa amma sigalee mi Yohaannis akka Waaqni lama akka ta'e Waaqni lama moo tokko lama amen congratulations bifami barbaadani barbaadu dubbisaase bakka ankasuma Waaqayyo tokko kana ayye gidduun arakaata dhiisaa dubbisa eenyu ustaadha kana wanti nama jechuun sirri miti maal si arseen Waaqa lama naan jettee bar profaayilii kee dubartiidha mooti dhiira eenyu naa galuu diddee jedhan eenyutu no eenyu kana yaangii kana dhaggeeffachaa jira